Jirra jirtuu kabajamtootaaf jaallatamtoota kiyyaa oduu yeroo ammaa tanaa jalqabneeti jiran akka xumurachaatti nu faana tursi taasisaa isiniin jennaan. Biyyoota afur dabalatee Burkina Faasoo waliin lammiileen Ameerikaa akka biyya isaanii hin seenne beeksisan. Jibuutiin imbaasii Somaalilaandiidhaa kan Jibuutiitti argamu cufuu isiidhaa beeksisteetti jirti. Kanaanis imbaasiin Somaalilaandii kan Jibuutiitti argamu gara keessaa galeetii jira. Israa'eel dhaabbata gargaarsaa 37ffaa jedhamu guyyaa kaleessaa eegaltee hidhuun isii beeksisti dhaga'ame. Itoophiyaan hulaa galaanaa argachuudhaaf qophiin isiin godhaa jirtu gara raawwiitti akkaaniif deemaa jiru ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Tewoodiroos Ximootewos himaniiti jiran. Itoophiyaan haala teekinooloojiidhaan walqabatuun poolisii federaalaatiif qophiiwwan adda addaa kan ammalatti hojjetamanii turan gara hojiitti hiikaa jirti. Amma immoo gara oduu keenya bal'inaatti fudhatanii fi dabarrutti biyyoota afur dabalatee Burkina Faasoo wajjiniin lammiileen Ameerikaa akkaaniif biyya isaanii hin seenne jechuu beeksisaniiti jiran. Burkina Faasoon akkasumas lammiileen biyyoota Aljeeriyaatiin dabalatanii biyyoonni biroo hedduun lammiileen Ameerikaa akkaaniif gara biyya isaanii hin seenne beeksisaniiti jiran. Ameerikaan dhiyeenya kanaatiif jibbiinsa Afrikaadhaa kan mul'isaa jiru jechuudhaan mootummaan Burkina Faasoo Ibraahim Tiraaworeedhaan durfamu lammiileen Ameerikaadhaa biyya isaanii akkaaniif hin seenne biyya isaanii akkaaniif hidhanii eegan beeksisan. Paasapoora Ameerikaadhaa kan qabatanii fi akkasumas kanneen seeraan irra seenanis kan jiraatan taanaan biyyattii akkaaniif hin seenne jechuu beeksisaniiti jiran. Ibraahim Tiraaworee jechuun nama yeroo hedduudhaafis haala Afrikaa tokkoomsuu fi Afrikaa irratti tarkaanfii cimaa fudhachaa ture yooniif ta'us Afrikaa keessatti akkasuma mootummoonni biyyoota lixaa akkaaniif gara Afrikaa hin seenne nama akkaan tarkaanfii guddaa godhaa ture. Ibraahim Tiraaworeen irraas tarkaanfiin inni fudhate kun pireezidaantii Tiraamp kan mataa isa dhukkubsu ta'uunis beekamee jira. Mootummaan kun qopheessuu isaanii dhagahame. Israa'eel dhaabbata gargaarsaa Gaazaadhaa fi akkasumas West Baankii keessa socho'an hedduu dhorkuun isii dhagahameeti jira. Dhaabbileen gargaarsaa miti mootummaa idil addunyaa 37ffaa kanneen Gaazaa fi West Baankii keessa socho'an eeyyama mulqite jechuudhaan dhaabbilee kunneen qajeelfamoota galmee haaraa mootummaa Israa'eel baasee hin guunne yaada jechuun dhorkuun isiitis dhagahameeti jira. Kanneen eeyyama dhorkaman keessaas dhaabbanni gargaarsa namoomaa yaala fayyaa dhiyeessuu fi kanneen doktoroota fiizaawwan adda addaati waliin deeman maraa'uu dhorkuun isiitis dhagahameeti jira. Kana faanattiinis ammoo kan jedhameetis jiru murteen kun ammajjii takkarraa eegalee hojiirra kaaniif oolu ta'uu isii Israa'eel beeksisteeti jirti. Qajeelfama eeyyama haaraa galmeessuu dhabuun akka sababaatti eeramuudhaanis kan ta'e garuu immoo lammiilee Falastiin rakkoo hamaa keessa jiraniif yaaddoo tokko kan hin qabne ta'uu Israa'eel beeksisteeti jirti. Akka The Times of Israa'el ibsetti ministeerri dhimma alaa diyaaspooraa Israa'eel muddee 30 ibsa baaseen dhaabbileen haala kanaatiin deemanis sobaan kan ta'eef akkaaniif dhaabbatan jechuu beeksise. Haaluma kanaan ibsoota kana waabeffachuudhaan dhaabbileen uggura kanaaf miidhaa gurguddaa akkaaniif Israa'eel irra gaggeessaa jiran jechuu ibseeti ture. Akkasuma jaarmiyaaleen akka Daanishii fi Rifoorenchi kanneen Daa'ish Firenchi jedhaman martinuu akkaaniif Israa'eel keessa socho'uu hin dandeenyes beeksisaniiti jiran. Rifoormiiwwan nuti hojjenne maraafuu akkasumas haala nuti biyyattii keessatti hayyama seeraa kanneen akkaaniif socho'an jechuu erga beeksisan kanneen kana maraafuu karaattiinis investimentii fi akkasumas karaa adda addaatiinis Ameerikaa fi Fireendiis kan ta'ame waliin sirfii hojjetan jechuun beeksisan. Jibuutiin imbaasiin Somaalilaandii kan Jibuutiitti argamu cufuu isii beeksisteeti jirti. Dhiyeenya kanaaf pireezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud erganiif Jibuutii daawwatanii booda guyyaa 2 erga oole booda cufuun isaa dhagahame. Imbaasiin Jibuutii Soomaalilaandii kan Jibuutiitti argamu kun immoo gara biyya isaa magaalaa Hargeysaatti as galuun isaatis dhagahameeti jira. Imbaasiin kun waldhabdee dhiyeenya kana Soomaalilaandiin erganiif
ergaanii beekumtii Israa'el irraa argateen booda Soomaaliyaan sababa kanaatirraa aaruudhaan kan ka'een mootummaan Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuudiin durfamu gara sanitti imalee mootummaa Jibuutii Ismaa'eel Umar Geeleeti waliin erga inni marii geggeesseen booda guyyaa har'aan tanaa immoo Jibuutiin gadi baatee imbaasii guddaa achitti argamu cufuun isii dhagahameeti jira. Kanaanis Soomaaliyaadhaatu duuba jira jechuun Somaalilaandiin qeeqxeetii jirti. Gara biraatiin immoo gocha kana kan raawwatame Somaalilaandiin haala wal mariidhaatiif malee wanni Somaalilaandiin immoo tarkaanfiin kun kan fudhate mootummaa Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mahamuud jechuun yaada isaa kanaas akkaan balaaleffataniitii jiran. Garuutuu immoo Somaalilaandiif beekumtiin kan namuu irrattiinis eegalee Soomaaliyaan akkaan kan aaruu guddaa keessa jirtu ta'us yeroo hedduudhaaf waldhabdeen isaanii kun irra deddeebi'ee yooniif jiraatus guyyaa har'aa immoo ifaan ifatti imbaasiin achi keessatti argamu cufameetii jira. Haalli isaanii immoo dhiyeenya kanaatiif walgahii kanneen haala ajaa'ibaatiin walgahiiwwan adda addaa irratti waliin jiraachuun isaanii mul'ata ta'us garuutuu immoo tarkaanfiin yeroo hedduuf Soomaaliyaa fi isaan jidduutti deemu waan ajaa'ibsiifamee jiruuf guyyaa har'aan tanaa imbaasiin achitti argamu gara biyyatti akkaaniif deebi'ee jirutu mirkanaa'eeti jira. Imbaasiin kun immoo Jibuutiin yeroo kanaaf imbaasii kana cufuu isiidhaatiin duratti waldhabdeen isaanii haalaan waan hammaate fakkaata. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Dr. Teediyoon Ximootewos ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaaleedhaaf kennaniin Itoophiyaan haala ulaa galaanaa argachuu irratti tarkaanfii guddaa fudhachaa jirti jedhan. Itoophiyaan gaaffii ulaa galaanaa ishee beekumtii argachuuf irratti gara raawwiitti geggeessaa akkaaniif jirtu Dr. Teediyoon Ximootewos himanii jiran. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootewos dubbatan. Ministeerri kun immoo kan dubbatan mana marii bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee shanaffaa bara hojii shanaffaadhaati irratti Muddee 30 bara 2025 irratti oduu kana kan isaan dabarsanii jiran. Itoophiyaan immoo yeroo hedduu ulaa galaanaa barbaadachaa kan tarkaanfii jabaa fudhachaa jirtu ta'us garuutuu immoo yeroo ammaan tana ulaa galaanaa barbaacha bira kunnee gara hojiitti hiikuuf tarkaanfii fudhachaa jira jechuun Dr. Teediyoon Ximootewos himanii jiran. Kun immoo waan akkaan biyyattiidhaa fi akkasumas hawaasa biyyaattis gammachiisa ta'uu isaatiitu dhagahama. Kanaan immoo ministeerichi haala barsiisoo ta'ee fi haala ajaa'ibsiisoo ta'een ibsa bareedaa gadi baasetti kenna jechuun hawaasni isaa guutuun ajaa'ibsiifatanii jiran. Gaaffiin ulaa galaanaa hojii dippiloomaasiitiin wal qabatee ilaalchisee gaaffii miseensota mana marii irraa dhiyaateef deebii wayita kennan haala kanaan deebisaa kana kennanii jiran. Itoophiyaan tarkaanfiin isiin haala bishaan argachuu irratti fudhachaa jirtus jabaatee akkaaniif itti fufuufis yeroo hedduufis gaafachaa turre jechuun Dr. Teediyoon Ximootewos himanii jiran. Kanaanis ulaan galaanaa Itoophiyaadhaa kan Assab yeroo hedduuf kan ture. Itoophiyaan yeroo ammaan tanaatiif immoo teekinooloojii haaraan mul'achuun isii dhagahame. Poolisiin federaalaa quunnamtii reediyoo haaraa fi sooftiweeriiwwan sirna poolisii sadii ofiif gabbisee hojiidhaatti irratti oolchan. Kanneen ofii isaaniitiif gabbisan kan mul'isan ta'us poolisiin federaalaa Itoophiyaa dandeettii quunnamtii reediyoo isaanii haalaan fooyyessuu reediyoowwan ammayyaa haaraa dandeettii mataa isaanii gabbifame sooftiweeriiwwan sirna poolisii sadii hojii jalqabsiisuu beeksisanii jiran. Reediyoowwan ammayyaa hojiitti galan kunneen haala yeroo ammaatii waliin kan wal simatu ta'uu isaatis mul'isanii jiran. Yeroodhaanis poolisiin sadarkaa adda addaatti saffiinsa sirnaa fi to'annoo fooyya'aa akkaaniif qabaatan taasisuufis ni danda'ama jechuun beeksisan. Haaluma kanaatiinis dhiyaatanii kunneen akeekkachiisaa fi sirna of eeggannoo sirna bulchiinsa meeshaa waraanaa fi sirna bulchiinsa meeshaalee galii adda addaati irrattis ibsamee jiran. Sirnoonni sooftiweerii poolisiin haaraa kunneen hojii poolisii ammayyeessuu fi odeeffannoo sirnaa kuusuufidha jechuudhaan mirkaneessanii jiran. Seera shooraa isaanii akkasumas qabatus maraanuu kan eegamu jechuun taphatan. Sirna eebbaa kana irratti qajeelchi poolisii kunneen Koomishinii Poolisii Federaalaa Itoophiyaa Dabalamallash Gabramikaa'el achirratti argamuudhaan eebbisanii jiran. Dabalataanis teekinooloojiin haaraa hojiitti galuu kanaafis hawaasaa fi akkasumas poolisii federaalaatiifis gammachuu guddaa ta'uu isaanii ajajaan poolisii waliigalaa Itoophiyaa Jeneraal Dabalamallash Gabramikaa'el beeksisanii jiran.